Harka fuudhee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii maastootaa taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanitti nageenya jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas har'a nyaata adda ta'e waliin hojjenna. Busaan busaa waliin hojjenna. Busaan busaa kan fakkeenya bakka warroonni Arabaa hojjetutti illee miti akka biyya keenyatti hojjedhaa jedhee sanani kunuuti. Daakuu kiyya qopheeffadhee jira. Asitti dammoo kaameraa, zayitii, sukkaara, soogidda xiqqoo itti godhee jira. Amma lixii keenya bukeeffanna jechuudha. Lixii keenya bukeeffannee raawwannee hoggaa inni kuffi jedhee tolluuf ba'e maal isinitti maree nyaata isaa akkasii isiniin jedha. Kunuuti lixii keenya gugguuffannee ni bukeeffanna akkanatti bukeeffannee raawwanne yeroo lixii keenya akkanatti bukeeffannee raawwanne yeroo inni xumuree kuffinoo jedhee raawwate maalitti goona asitti dammoo misira duudaa affeelee qopheessee jira jechuudha. Misira duudaa kan hojjenna agalixiin nu bukaa'ee walitti deebina turufrii gaariidha. Lixii keenya nuuf bukaa'ee jira. Amma asirratti daakuun sanasee jira. Kanaani lixii keenya kanatti fudhannee raawwanne akkana goonee raawwanne akkanatti kanaani hinoo godhanna jechuudha. Kanaan akkanatti hinadaan uffannaa gata'e akkanatti addaan uffannee raawwanne akkanatti ni murra. Asittis dammoo akkanatti ni murra. Asittis akkanatti ni murra. Asittis akkanatti ni murra. Akkanatti murree raawwanne waliin qixxeessina. Wal qixxeessinee raawwanne kanneen wanti xiqqoo kana akkanatti ni fuuna. Akkanatti fuunee raawwanne amma misira keenya misira affeellama kana tifinne jechuudha. Misira keenya tifinne maal goona akkanatti walitti duuchina jechuudha. Misira wajjin akkanatti misira wajjin walitti ni duuchina. Barbaadanis faashinii adda addaallee hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Akkanatti hin duuchina. Ammas asirrattis misira baankaa tokko hin godhanna. Ammas kanas akkanumatti walitti duuchina jechuudha. Amma kanarratti immoo qirsii akkanatti hin baasna. Karanaanis kanaan meeqa akkanatti hojjennee fidne laala akka xafuufamaa jiru jechuudha. Akkanatti hojjennee fidne maal goona zayitiitti xabbasna jechuudha. Kana makkanatti xumurre zayitiitti xabbasna.
lama xabbasee jira. Kun ammas kun bilchaatee jira. Kanatti ni hojjenna. Kanaadha xiqqoo kanatti hojjenneera inni. Kun immoo duwwaadha. Kuni omaallee hin qabu, shumburaallee hin qabu. Duwwaa isaati jechuudha lixiin kun. Kun jechuudha laala. Akkanatti wanta barbaadan hojjechuu ni dandeessu. Barbaadan jimnee hojjennillee barbaadan wanta barbaadan hojjetamuu ni danda'a jechuudha. Kanatti busaan busaasiniin jedhe akkanatti hojjetama jechuudha. Kunuuti ilaalaa keessa isaa amma. Baay'ee nama quba dhugaa. Kunuuti keessa isaa shumburaa nu qaba jechuudha. Keessa isaa misira duudaa qaba jechuudha. Akkanatti hojjetama asiniin jechuu jaaladha. Kuni dammoo duwwaa isaati. Kuni wanti takkaan qabuuf keessa duwwaadha. Osoo misirratti hin goone jechuudha. Akkanumatti yaada xaqallaleetuma addaan mummurame wanti takkatti hin goone isiniin jedha. Laalaa kun lixii akkanaataan itti godhe jechuudha. Lixii duwwaa. Amma dammoo hojii buskuutii hojjenna. Anchi andu tafatta. Yemo andi alle mo anda isatishi. Mini hona. Mini mai hona. Akkanatti hojjetan ammoo buskuutii. Iyo goddanyaa inni egaa qucci bulaa. Indiin hundi misirri yaalachiin jiru. Suutaadha. Akkasii isiniin jedhaa kun buskuutii asitti hojjetannee jirra. Asitti immoo busaan busaa hojjetannee jirra. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.